Hayyee dhageessanii kana booda namoonni yaada obboleessa keenya Jawhar amma dubbata irrattis tahee bifa waliigalaatiin gaafii gaggabaabaa qabdan maaliif seetan bakka tana sa'aatii 9 irratti cufnaa sa'aatii takka qofa qabna jechuudha. Dhageessanii? So gaafii afaan feetanii dhiyeessuu dandeessanii afaan Oromootiin, afaan Ingiliffaatiin, afaan Amaariffaatiin namoonni as jirtan hundinuu duraatuudhaan gaafii adda addaa gabaachuu dandeessan. Dhageessanii? Kanaafuu namoota baay'eef carraan kenninu namoota muraasaaf carraa kennina. Mee namni akka waliigalatti gaafii qabaa jettan dubartoota keessaa nam tokko achi ergee morkata lamu si kennamu kennamu ta'an. Maqaan kennu kun Koruma kana dapat Oke. Kemudian Iboma amal seperti desa debise ke serka base ityane kero berlawa bercurah ke base murkata ke serka base korsa cerka base abdata bagi mereka base Nasruddin juga ada sih Oke, liga jadi tunggu. Ada nama Serpo TV Raise. Liga. Baru makan apa lagi? Mungkin oh karena harga itu punya. Hari kala nama tak ini jangan pernah berbuat. Liga. Oke, ada ni. Harga apa saya kerja? Oke, harga bahasa ini kita boleh ane kerja. Ada bisa ada tiga tempat tulis. Ada bisa ini mau egerusnya apa bismillah ini lah. Itu kan. Namun di kitab itu ada Dubai le hadis ni jang kafi fiat ya ko chureti udah cuma jete ibadah kan. Maiki pare dah. Dubai. Asal negara kali sudah. Hari ji ni maiki. Pulang ke kana. Oh, ada. Dah belum terbentuk. Coba berarti ada juga. Kero berira jadi kero berira waktu itu tidak ada है Aku mah taga baru. Asiksi Abulafi bayi galatoni cara ki ati gocha turke kana dura karan porto bujirate asit erga hitam thi baat hai agaura this is a tremendous progress for all of us Oromo one top one rabaru kam we have to be honest with ourselves ufit amanuka Jawar namtok gafi Jawar gafatame again to kan kabajama Umar Sulaiman kalamabamo ka Mukhtar Kadir gafati gafi Jawari ni gafi ummata Oromo hunda erga kitab ni kuni ebbisame boda Jawar garamitti deema kan jedhu kan gaafatu har ummanni Oromoo akkaataa kamiin Jawaariin hordofa kan jedhu har tokko kan lammaffaa I don't believe in rumorii tokko jira Jawaar paartii regional amalgamation yookaan immoo paartiilee warra adda addaa walitti dhufee tokkummaa Itoophiyaa ijaaruuf deemaa jiraadha we support that garuu akka qumaara marroo sadaffaa hin nyaatamne yaaddoon qaba. Kanaaf uummata Oromoo akkaataa kamiin wanta kana gadi fidanii fi uummanni Oromoo irratti hirmaate gara fuulduraatti deemuu dandeenya kan jedhu gaaffii lammaffaa. Sadaffaa I'm from Wallaggaa an uummata Wallaggaa keessa bahe. Uummanni Wallaggaa uummata birmannaa dhabu. Uummata nama bakka bu'u. Gaafa uummanni Oromoo Harargee buqqa'e Jijjigaarraati jalqaba kan nyaata konkolaataa 17 fedhee uummata qaqqabe uummata Wallaggaa har'a garuu ajaja obbo Awwaluu Abdiifaa dabarsan
ajaja obbo Shimallis Abdiisaa fa'aa dabarsan manni irratti qubatee qabeenyi irraa dhumee Naqqamtee fi Amboollee gahee kadhataa jira. Dur Amboon dhaabbata ture manni kun. Dur Amboon gaafa socho'u Wallaggi duukaadhaa ka'aa ture. Har'a garuu yeroo uummanni kun dhumu Amboo keessa darbuu siqiqii argaa jiru. Kun maaliif deeggarsa dhabe? Oromoo miti. Gaaffii uummata Wallaggaa gaaffii addaa miti uummata kaan irraati. Gaaffii har'a nu mudataa jiru ture kan gaafatan. Gaafa Jawaar Obbo Baqqaleen Naqqamtee irra deemanii gaafatan kanuma isaan gaafatan kan isaan gaafatan har'a nurra ga'e. Malee gaaffii addaa hin qabu manni. Gargaarsa garuudha. Akka godina Oromiyaa hundarra jiruun Shawaan jira, Baaleen jira, Arsiin jira, Harargeen jira, Jimmaan jira, Ilubaabooriin jira. Nam tokko uummata kanaaf birmachuu hin dandeenye. Kan nama gaddisiisu tokko kan kabajamaa raayyaa abbaa maccaa iddoo hundumaa ga'uyyuu uummata Oromoo Guduu Wallaggaaf ga'uu hin dandeenye. Hamma yoona uummanni dararamaa jira. Lafarraa buqqisamaa, horii guyyaarraa saamama, milishaan achi jirtu hunda waa gochuu hin dandeessu. Mootummaan warra Finxaalee hidhachiisee uummata kana keessa aannan tokko kan obboleessa qabee kanaaf Jawaar uummata Wallaggaaf sagalee ta'uun amma uummata Wallaggaa malee eessayyuu hin geenye. Nu Oromoo irraa addaa miti, Oromoo irraa adda ta'uu illee hin dandeenye. Si waliin jirra, nu waliin dhaabbadha. Kana si dabarsuu barbaada galatoomaa. Baay'ee isaan dura keenya hanga dandeessanitti gabaabaadha. Dindilisee itti aanta. Kamboota abdataa. Kamboota qeerroo diriiraa. Qeerroo diriiraa fi abdataa Oromaan dura dubbatu. Galatoomaadha. Gaaffiin baay'een gaafatamtee jirtu obbo Jawaar gaaffiin haaramuun illee hin jirtu. Gaafuma gabaabduu qabu. Gaaffiin silaa qopheeffadhee ture na dura saamee xiqqoo waa jejjiree garuu nan quubsine sanaa kan itti deemuu barbaade. Tokko gaaffiin tokko waa'ee biyyaa keessaa waa'ee fannoo obbo Jawaar yeroo hedduu haasawa isaa keessatti hin dhageenye dhumaatii warra ijoollee keenya Walloo warra dhihaa kanneen odolaalee agarruu ijoollee uummata Salaalee kan isaan guyyaa qalaa turan. Warreen kun dhuguma faannoo miti moo waa'ee kanarratti sii dubbatuu dhageenye akka nama dhuunfaa tokkotti maal sitti fakkaata waan jedhu barbaada. Kan biraa uummanni Oromoo kun amma meeshaa harkaa qabus Oromoodhuma. Haa ta'u immoo adeemsi amma uummanni keenya haalli amma uummanni keenya irra jiru ati haga dandeessetti sirna dimokiraatawaatiin akka uummanni kun bakka gahudha hamileen teetii fi haayan tanteetii. Garuu akkaataan amma uummanni keenya itti dhumaa jiru kun tokko hanqinuma ablee dhabuu fa'aa nutti fakkaata yeroo teenyee ilaallu. Waan kanarrattis adeemsi kan keessan hagam takka ummata keenya kana sarvaayivi godha. Erga walakkaan takka dhumee uummanni Oromoo qeerroon silaa dhumtee tahafte si dhumaa jirti. Tunis abdii kutattee erga sana hundi dhumee samboota dimokiraasiin tanteetu lafa qabatti moo haga yoomiti biyyi keenya sun akkana taati waan jettuudha. Tabira akka obbo Jawaar akka dhuunfatti gaaffiin si gaafatu yoo jiraatte Jawaar nama tokko ilma namaatii lubbuu qabaa du'uu dandeessa. Yeroo baay'ee hooggantoonni keenya hayyoonni keenya warreen jennu waa dabarsitanii kennuu kana rakkoodha qabdan. Jalaa kaasee irra gubbatti akkuma seenatti illee atumti mataan kan kee kun namuma tokkollee gaafa ati hidhamte irraa kaafne agarre namoota if jalatti gurmeessitee bakka xiyyooniin bakka tana deeme namni kun bakka kana bu'uu danda'a jettee Oromoo tana qartuun qabdu moo harooratti hin qabdu atis gaafa nantu Oromoon haa dhumtuudha waan kanas akka nu deebisuudha. Kana akkuma dhuunfattee si gaafate. Gaaffii sadaffaa fi xumuraa yoo jiraatte gaaffii waa'ee keenyaati waa'ee Okaanaati haga tokko tuttuqee jirta. Okaanaan atillee nu himne namni tokkollee nu himne Okaanaan akka malee ummata dhugaan ummata Oromootiif hedduu hojjete anas keessatti guddate obbo Darajjee obbo Zaakir fa'aa obbo Badii isaan biratti
guddate umrii 15tti dhagaa haree biyyaa bahee seenaa ofiillee osoo hin ta'in warra gaafa Aashaa Kormee faana ajjeefamte maqaa isaanii keessaa Rabbiin lubbuu kiyya na hambiseedha soo gaara suufitti warreen san keessaa inni tokko ture waan ta'eef quuqama gaafan dhufee isaanitti makamuu umrii dargaggummaati waan umachii sanaaf jeetan isaanitti makamee isaan akkatti guddadhee hagar asuma jirra ergan gaafa sana dabalamee asitti dabalameerra qabsuudha ummata Oromoo kanaaf ummanni kun dalagaa ture ummata kana hooggantoota qofaani hawaasni kunis waan qabuun 2014 fincila diddaa gabrummaarraa kaasee maaster pilaaniin deebisee qarshii doolaarri Edmonton lafti Oromiyaa kan qaqqabin hin jiru haga ammaa namni dubbate hin jiru lafti Oromiyaa harka kiyya kanaan yeroo sa'aman yeroo dheertu as keessa ture lafti Oromiyaa doolaarri hin qaqqabin isa dheengaddaa haa caaluu fi maalii kanaan lafti hin qaqqabin hin jiru waan kana inni gaafonni jee waan kana ka godhe isa atireetu jette jiraachuun jara kanaa jireenya ofii miidhanii maatii ofii miidhanii jittanitti jara kana isii ibsuun qabu hooggantoota abbaan fedhe waan fedhe haa jiru malee isaan kanaattu akkana godhe sana hunda bira dabranii immoo tattaaffii yeroo baay'ee booda rispoonsara koominiitiin noorzi Ameerikaa hedduun itti kuftee dhattee yeroo ammaa itti diigamte argatanii waggaa 10 uummata kana tajaajilaa jiran waggaa 10 kana keessatti rispoonsara kana keessatti persentii 30 rakkataa Oromoo miidhamaa Oromoo qabsaa'aa Oromoo ka gatame ka dagatame ka harka dhabe ka itti miidhame jaaniit persentii fuudhanii miseensarraa muranii gaafa sana osoo persentii sana gurguraaf laba kaa'anii arra goola 3-4 akka hindii kanatti bitannee jiru garuu Canada sponsor is not for sale ummata mootummaanis jee jira ookaanis takkaan jennee gurguratee sin beeku qabsuun hawaasni amma nuti fidaa jirru kun generation gaappiillee miti warruma nurra gurguddaa faadha dhugaa dubbannaanii amma dhufee akkaataa itti waan kana balleessu qofa halkanii guyyaa dhaaddannoo borumanuma maal dhayna akkas taanaa kana taanaa hawaasa kana diinuu qofarratti warreen qabsaa'antu jira sana caalaa kasi gaddisiisu immoo warreen nuti high profileidhaan kadhannee qabsaa'ota jennee ijoollee nuti kana dura namni dhaabbatu jennee rakkattoota meeqa duubatti dhiifnee finneettu arda matarratti ookaanaa fincaa jira ookaanaa addii jala dabarsaa jira kanaafuu yoo akka haasawa kan kee namni miidhagaa amma Johaar Nutumaa'ii jiran warri humnan dandeessaa akka Johaar Nutumaa ittiin mitellee jechuu danda'anii garuu akka dhaamsatti sadarkaan ookaanaa namarra jiru gogoo kamallatteessine sana kaansil goonamu akkam goona sadarkaa jirurra ga'ee jira warri hafelleen haa dhaga'u tokko kanaadaa walli lafaa guuratanii akkan jirre itti nurraa hin nama dhufnee biyyee yaannee an gaafa namni xayyaara kophaatu jan biyya kana dhufe nama tokko qarshii takka namni naa ergeen jiru biyyee yaadhee sa'aa meeqa Yeni jala NGO meeqa jala deemee biyya kana dhufe so carraa sanarra isaan argatanii waggaa tokko lamatti VIP ta'anii dhufanii akka kaarpeetii diimaanii airpoortitti lafa afamuu beekatu piliis waan kana jajjabeessi uummattoonni ganaa bilis waan jiru nurraatti jaa galatooma. Wanti tokko tiriisee silaan hawaasa ta'anillee ta'anii gaafate jechuun isheen irra laayinaa dhukkoo dheeresite. Tiang Sudan within 1 minute yakasatu abis ragaba kero dera itu. Durant se juar bazar bi jesse wala se osong kami dia tidak ada juari gar kompat pada kana marakati juar nama garte nagin amma dire ka kaisa juttu shoro budda thabate rato koichu dire ka nagin amma kaisa juru khana akka ummanni himatu osoo hin taane hedduu irra carraaqee irra labsee qeerroos ta'ee qaamota biroo waliin mootummaa ta'ee yeroo sanitti nama nageenya sanatti hedduu hojjete qooda isaa kan namni dubbate hin jiru jechuudha fi ammaan kana kaase kan wal gote hedduu gola ta'uu nageenya amma jiru jira. Gama gaafii dhiyeetti kun deebi'u gaafii kan gaafachuu wal hedduu gaafatanii jedhu dhimma dirree dhawaati. Dhimma dirree dhawaa kana irratti gizee hedduu jawaa sin deddeebiinee si gaafannaa
deebisaan ati beeksisni dhufu deebisaan ati dhufanitu fanjii mallasaan awwaalee jira. So fanjii mallasaan awwaalee kana mallasaan eega du'e amata dheeraa bubbullee jechuudha. Fanjii mallasaan kun eega inni du'e ka bubbullee taate so fanjii san namni akka milkoofne taasisu mallasaa wajjin ture moo maaliif argamuu dhabe gaaffii jiru akka nama tokkotti dhiyeeffachuu badaa jechuudha. Kanuma wal qabatee rakkoo nageenya dirree dhawaa yeroo ibsitu jiran hanqa jabuutti akka deemte yoo haa dhuftaate yeroo duraatiif dhuma dirree dhawaa kana dhufee ittiin as dubbise so yeroo sanii deebisaan as nyaatan ta'e dirree dhawaa dhufuu jabuutiin deemaa akkasuma deemtee dubbistee as deebitee waa'ee sirratti hojjetee jira. So dhimma kanarratti mari'attee hanga jabuutti eega deemtee wanni ati irra geesse fanjiin mallasaan kaa'ee dirree dhawaarraa hanga jabuutti hidhata qaba. Kana hoo yoo hidhata qabaate akka nama tokkootti yookaan akka Oromootti namoota keenya kan dirree dhawaa keessa jiran Oromoo jechuudha lafa teenya dirree dhawaa akkamitti nagee baasuu dandeenya fanjii hanga jabuutii jirtu san jechuudha. Gaaffii sadaffaan hin gabaabsaa dhimma ijoollee keenya ta'idhaa jirtuuti. Dhimma ijoollee keenya ta'idhaa jirtu akkuma kitaaba kee fuula 316 keessa dubbattetti yakka kana namni hojjete yakka isaan itti himataman san namni hojjete ifaan ifatti abbaan himatees ta'ee qaamonni biroo nam takkallee ragaa qabatamaan as hin baane jechuudha. Nus kan waliinaa jechuudha. Guyyaa san yakka isaan himatan kana yeroo hojjetamu I think so OMN amata lammaffaa kabaju finfinnee jirtan lammakkaata qeerroo gaaf sartikeeta moorotee achi tureetu jira. Qeerroon san gisee gandatti garuu yakka kana hojjettee jaanii hidhanii jechuudha. Qeerroo san fa'aa jira jechuudha. So wanni kun moobriyoot akkuma ati jettasanii kitaaba kee gubbaa dubbattesanii jechuudha. Kanaafuu gumaallee kafalameeti jira nagee buusuuf. Kitaaba keessa meeshaa gootee jirte gumaallee kafalamee jira. Eega gumaanis kafalamee nagee irratti abbootii gadaatis ta'ee qaamota biroo waliin mari'attanii gumaan kafalame. Inni ijoollee keenyaa sun maaf irraanfatame. Haga ammaatti ijoolleen keenya sun tagumaan kafalame sun tagumaan sababa sanii kafalame sun hidhaa keessa jiran. Ijoolleen san maaf dagadamtee ati yoo akka feestuutti nageenya irratti hojjettee jirta dhimma dirree dhawaa kana feestuutti akkamiin ilaaltaadha. Moo nageenya san irratti hojjetamoo abbaa biyyummaa irratti gartee dhimma kana fafos nu gootee gajjabinaan hojjetamu akka waan jiru keessa galatooma. Thank you. Aye, galatoma jarah hukum sini. Tak dua rapi bukannya aku jor kanin lalis saya ada di sini sama orang tu yang nampak. Gabi ni nak kamu tak ibu diredawa kerana tu eri se jamin jo tanpa cerita kata jamisan. Abba di Yuma Oromon ni si macam nanti iba hanggap tak kabar tahun sen. Iba hingga mumpadu. Lama Gerdaw jual kapate balik sama juga. Why danga bermesma orang community palimani jentiti abdala. Kaya anu ambo amba biasa di Ethiopia aja amu orang mah kagak berjalan di Bulus. Orang mau namo toko biasa ni dinya ditai. Toko ambo biasa nama itu biasanya jalan aja. Ati ammo ni semua gratis saja. Ya ada sedih kan kami wantas ini oleh ofu dan dia. Kan sedepan sarpa misal kan nama kan waktu masa nama ranggai isu juru video orang ini nama ranggai isu kan. Gama kamu tak alat tapi gama kayak sini itu tu badan kabin ini doktor berjalan pun. Karena akan itu akan gama kayak sini lah ini umumnya biar aku dan dah, aku dan dah. Gapi dia kan umam. Thank you. Itu kalau kita berada, please berkerasa Diro Muhammad Galbo Tuhusu Nasruddin Juru Sampo Tebu Murkata Tiani Bu Rais Era Sampo Tebu Reju. Akam je tenaga unda kaitan sini ya. Watak tenaga matisu 2013 walgai goreti watak ke Jepane nama tidak minta apa hargamne. Kalau mana tanya, orang gapa saja ni jelas. Bodoh rogat kan ni tujuh jam kan. Udah ajaran mungkinan. Oga sponsorship jalan kapan. Tadi, anda Hyundai, amma warne amma kon Hyundai.
faayidaa oromummaa yoo taate malee ispoonsarshipii jettanii hin abdatina aboorattii jira. Nama lamaatu 2014 maal naan jedhan tokko aboo komunii kana keessa jirta wanni nu maali ispoonsara nu godhii naan jedhan. Ati seenii membara ta'eetiin ni argattaan jee hayaa jee membara ta'ee hin arganne hoggaasan samboota asitti fidee tokkommoo ni jira ammallee asii komuniitiin dhiyaanne waan akkanaa hundaa ture wanni guddoon ummanne waa xiqqoo tokkootu komunii kana qabatanii irratti cichanii asii gaashe haa galatooman amma gaaffiin tiyyaa yookaan jawaaritti hin deebi'a jawaar gaafa ati dura Amerikaa dhayitee isaatiin tiidhamtee jalqabeetti jala deemu ture. Hoggaa warri isaan achisi qabe baatee gaafa Torontoo dhayitee furdaa akkanaa kana baataa miti shamiiza fi kofoo jaalatti deemtee nama si dubbisanii beeytu. Nama san wajjin Torontotti duraan komunitii wajjin dhaabnu. Oh, Muhammad Nabi. Mucaan sun gaafa sanan mucaan san yaanni isaa wanniidhaan hirsoo biraayit naan fuutee OMN dhaabde maali warri fiiziksii maal jedhani Newton waan waggaan loo Newton maal jedhan for every action there is equal and opposite reaction as ujira you did that Sadibile jabeenya keetiin siyaasa. Achii kaatee amma OMN hoggaa hoo jedhanii eenamuutii hojii jee maal ta'ee abbaa duulaa gaafa mantootaa dhufee dhoysaadhaanii hoteelatti fidhattee wajjin hoggaa gootan namni si wajji jirtu jalaa baase. Haye akkoo haallichi kun akkamiin jee. Ni kaanee boodammoo hoggaa Oomwi dhufee Tigreen wanni jette biyya galte. Hoggaa biyya galte sani warra ala jirullee akka seenanii nagaan qabsaa'anillee godhuuf yaaktee turte siifii obbo Baqqalaan. Ammoo jiddu tokkoon gaafatan sirraa akka hammatti ilaalan. Maali manguddoon tun oduu amma teesse jettee deemtee aboo amma dubbii isaa yeroo misoomaatii nagayaa jetteeti awaaju ta'u. Hoggaa akka jettisan waa takka ammallee sabaaf sablammoota jettu jiru. Billaachi odoo ifi hunduraa humaan qabne dhagaa uwwisaa jira. Namni mana ifi hin jaarratin sabaaf sablammooti jedhatti deemuun waa hedduu nama muda. Ammallee ati biyya jechuu san hin dhiifne. Oromiyaa kophaatti dhaabbachuu qabdi, if danda'uu qabdi, jettuu hin qabdi. Allaan umrii biyya kanatti gaafa eenyu dura Hayilasillaasee hoggaa ala jirutti gurgabanyaan garagalte. Ani hoggaa san kutaa tokko lammaffaa fi ta'e sadaffatti deema. Ijoollee guddoodhaa baadiyyaa. Deemtee gaafa saniif dhufee uummata sana hafit eenyu Oromoo booda eessatti hafe namni sun deebi'ee isaanii nyaatan maqallee ni mudambee Oromoon isii fayyaa yaada tokko walitti hin deemu ni dabarre eenyu dhaaba Oromiyaadhaa kan balleeyse eenyu Oromoo deemanii Harargeetti namni lama kan wal garaafate baharuu fi badhoon Oromuma yaaduma adda addaa qabaatanii isaan lamaantu wal garaafate. Alisan baharullee akka gaariitti wal hin beeynu badhoo immoo akka gaariitti hoggaa inni achi seenu san wajjin dhaqaa keessatti taa'e
as a supervisor of good. I know it. Kanafu, Egesi, Abu Oromia Kajalis, Kajarami is highly figure is a bright. Ugayo Tete, Tura, Wani or Martian, Hirmada Farm Oromo Kayu, Sabian Kalagrado Hakatan. Oisada, Mudo ini biasa yang muda. Biasa ni buat amal apa? Weekend. Mungkin ni ada meni sport. Amal, ati. Ethiopia kajuhana wan ida yang kita biya. Sedura demi tanyau apa dekoh. Pun kasih doa apa tu dia kaya dah datang. Ni isani wala tu kali harato komanggo. Karena pun ifama, hari ini an ambatnya pura tu wala sebab orang muda. Jadi namni mana isi, jari mana isi, Allah isi jalan. Namni apa di jati isa jodoh isi dan lain, mati isi nyodro dia. Itu mana aku dia terjaga. Ibu buka jalan tu, please. ये काम लगे सही वीडियो लगे ना तो टाइम ये सुना दो उधर ना तो कोल्ले करो वचू हुई और आंतु माना तो कोल्ले ले गए वचू हुई गैर ये काम ये तो ये सब वाला नहीं प्लीज बात जरूरी का तो जुड़ो वाला सी इतना नहीं है प्लीज जुड़ो ऐसे इतने का जुड़ो इधर और क्या ये गलत हुआ जवान अल्हम्दुलिल्लाह जवार यरवा सदी मतलब बुया अब्दुल राय करते कालगारी बुया करते जवा छठे गाड़ी सिखाते हैं बुया कालगारी गाफा मनेला रावादे करते गाफी तक सिखाते हैं गाफा यरवा सदी वरिक सिनागोर के चल मदा होता वजला उर्दू का से गले इसी गले ऑटोजेशन और ओरोमो अल्टरनेटिव ब्रा हम कवा एगे साना के फैसले जितना इसीलिए सिरवाओ से दोस्तों एगे गलत ओरोमो अल्टरनेटिव ब्रा का उन्हीं का वाही ये सिखाते थे गांव संदेश सा दरगाहे इसने सुनना भी या जिस तो बोल रहे हिंदू को करने करना आज फिर अम्मा एगा बिया देव होगा अम्मा सीधा सिगल जिस गाफेला रावादे अस्कु स्टेटमेंट गाफी सभी देवेश का अमल ले बोलती का गाफ सुनाते कैसे निजी दिए जिस गाफते में बोलती है तू कब नमन अमल ले निजी दिए जिस गाफना दूसरा सन गाफी दिए तो खुदे ले उसने बुला सभी अनिले वाली वान जुटा का इन गाफते में क्रिएट सौ सनी नम्बे ओरोमो हेतु बे तारीख सिंचा ले संता वो कल भी चलते हैं कि नम्बे हाली सिमा देवीय मोटू मुसम देखो ये गले नम्बे हेतु कल भी चलते हैं अभी ये हाफे आलिस बोर्डसन अभी तुम्हारे पूरे अम्मेरू लंबद हारे लबाका गनु आक्षिनी थे बोल से बिल्कुल ठीक सा जगह खाना दुगल तो भी वंदी राम संगुप थे वन आक्षिना नेगेटिव को पहले ना पकाते सो अम्मान तरफ है फाउंसी होनी और वो डा अंगम तक का अवधि करना वाजू गांव के वजह कर दो मार थैंक यू अकल सुधी को बलते कर रहा है वासा हर वो इंडिया इतना नमूना है रास्ते में Ibu, hei, raise, gapa se dega tak keselam. Munai lagi, saya tu makai itu muda. Hari munai ada pun tu betul. Itu kan munai. Ayah jadi ada tu, ada tu. Thank you. Aku kita itu sudah ada dokter. Tidak aja kan, aku boleh bisa tumpah. Tapi siapa yang bukan itu kan? Aku nama yang tembak bayi sih bola. Tapi siapa? Dokter kan tidak nasalah. Foto kau berapa kali? Thank you. Mulai juga tu. Besok mulai kalau sudah mau kata tu sih, supaya jadi sambil dan kata apa tu dengan ini bisa lagi sampai jauh. Jadi.
Securitiin achumatti nama limiitu nurraa godhaadha bakka hundaa nama qabaadha. Addunyaa suuraa isaa wajjin kan Ayin. Aye. Johan pada berarti. Amasi kerjaan umum berarti. Wanita kau kaji itu berpada. Toko. Ya ada PT kabati. Jalan umat itu lebih sedikit ni. Wan PT satu tu. Kakau teki keruan tani. Karena umatnya kumali sudah jalan tak kaji. Itu berarti tujuan tadi sudah sedikit. Ani ya ada selasa ukai ada disebut berituah te wan masih hak ani nuti Oromo Kanada jadi Ethiopia itu itu referendum senu sindan tahu kesa senu dia ada dan sudah tu bisa dizaita wal senu dan kuna kata senu mereka dan terjadi naannoo ani itti dhaladhe keessatti mammaaksa tokko jiraachaa mammaaksi kun abbaa itti danda'etti Itoophiyaa fira godhataa jedha. Kana jechuun naannoo hojiitti dhaladhe namni hojii hin beekne taari hojii maalii namni hedduun Oromiyaa beeknaa jedha yoo naannoo hojii kana hin beekne Oromiyaan beektan jechaadha. Naannoon hojii kun jannata addunyaa rabbiin kennu ammoo uummata sabbatanii qabaatu ta'ee akkasitti beekama. Haga ammaa maqaa Itoophiyummaa sanii qabeenyi rabbiin kennee summiitti ta'ee uummanni sun sagalee illee qabu dhiba isaallee namni dubbatuuf hin jiru dhokatee hafee hawaasa guddaa mul'ataa laalan namatti tolu garuu sagaleen isaa dhufatti waan jiru kun fakkaan maayinooritii ta'ee hawaasa dhufanii jira. Uummanni sun sagaleen isaa kan dhufan habashaadhaan lolee cabee ennaan irraan nyaatiin irraan bitin faqatti bosona keessanii fi aadaa isaatti akkaataa jirutti kabajamee ture jechaadha. Har'a murna afaan keenya dubbatu cufamee caalaa waan duraan hin dhaga'in waan Minilik hin tolchin bara kana waliin uummata sana raawwatamaa jira. Namni sagalee ta'uuf waan hin jirreef dhufatee hafee jira jechaadha. Sama maqaa Itoophiyaatiin na dogoro. Piraayim Ministeera Itoophiyaa taate Abiyyi caalaa namni Gujii duguugusii jechaadha. Maaliif maqaa Itoophiyaatiin Itoophiyaa fi Gujii walitti araaramuu hin danda'a. Kana beekaa keessaa bu'e. Kun jechuun Oromoon Itoophiyaa fi Oromoon walitti araaramuu hin danda'a. Idaan sun bahuu hin danda'amu jechaadha. Kun achumatti haaftuuti kun akka yaadaadha. Yaada asitti deebi'aa jechaadha magaalaa kanaa. Waggaa dabre yeroo as dhuftu nuti galma bitannaa ummata kana ittiin muutu nu gofsiisii jennu rabbitti ummata kana si yaadachiise namni hundi si dhagaa miliyoonota siififaa hojii malee taa'in kasaaraan galma yoo ati dhuftu kireeffachuuf galma kana amma 3,000 kireeffachaa. Waggaa dabre galma bitannee keenyuma keessa simannaa itti duudhaan jedha. Dhaamsi sun hagaan tokko deemee jiru. Nuun koree koomunitii haga ta'e isteeppii ta'e deemnee jirra. Galma san bitachuu fi xumura gubbaa gahaa jirra. Uummanni kun dila argite kana hoomnee ta'ee akkasitti hafuurra ammarraa dhaamsa jajjabaa walakkaadhaan jenneerra galma bitannaa uummanni hubachuu qabaa nuti Oromoo kanaadhaati biyyi keenya kana dhala dhallee jirra dhalli keenya bakka isiin itti guddifatu. Namni kun as yaa'ee faca'ee hafuurra bakka waltajjii mataa isaa qabaachuu qaba. Nu deemnee jirra gaan tokko koreen koomunitii walakkaa geennee jirra walakkaa kana uummanni kun ammarraa ka'ee xumuraan jennee yerootti aanu gaafa dhufu galma kanaa keessa keessatti akkasumannu kana uummata kana nu dhaabisama jechuudha deebi'ee malee dhaabaddaa. Thank you. Dan kana booda gaafii takkallee qeebannoo hedduu galata gonfaadha. Waan haga ammaa gaafatattan kabajamaa godhasa keenya Jowaar Mohaammed adeemsaa hin dhageessu kana booda gaafii ni jiru jechuudha. Kattaa. Akkanaan inni sun beeka. Dubbii jabduurraa eegalla dubbii galma. Gara jeeni sasii dhabummuudhaa ture gaafii sun binu. Maal waliin jechuu ture dur?
dura ni jaarta. Samboota gaasisatti goota. Jaarmee ijaaruun jaarmee hawaasaa waldaa hawaasaa dhaabuun barbaachisaadha. Egaa waldaan sun soorata xiqqoo jabaate garuu caayaa qabaachuu danda'uu qaba. Gaaddisa qabaachuu danda'uu qaba. Waadaan waggaa lama dura soorata amma dura isin eegale as qofaa miti. Hawaasni addunyaa irra jiru cuftu caayaa takka galma bitachuu yoo barbaaddan waan hin danda'u hundaan si cinaa jira. Waggoota lamaaf dhugaadhaan kwaayitiin ture. Biduu uffata hojjechaa ture waan biraasis taataatiin ture. Now I'm back full time. Anam harree ta'e sa'a 24. Sa'a 24 akka tusatti beekanii 24 hour kan boodi 24 hour asitti koree wajjin haasofna. Hawaasa keenya kan jiru qofa itti maal akka guddate 1 million 2 million 3 million ni galma. Karena di 24 hour. Tagaya. Ama kuna ara gaban dua mama jadi berapa? Orang piala itu karena daya bukan bisa menggunakan. Manchester itu mereka ada UK. Galma ajaib betul. Mereka memang masjid puri di church itu masjid di mana? Bukan tu semua. Karena aku galma itu itu tadi. Karena mereka Mas priority kuda nama awas karena tahu kamu galma jarang juga bis berboga jarang. Lalu kita suka garden. Wah kasur jarang persen mukurai jadi persen bisa ketemu hawa saja udah kajur udah tuh. Mangkudo nih yang mangkudo jadi berbahas. Jualan tuh nih sahabatnya boleh kuda berkati tutorial kan dari ada di apa di barat tuh berbahas. Buat tuh nih kayaknya pakai tajam. Galma kalau gay kok tuh nih tajam lah payati, tajam balgota tis kan. Karena ada semua satu country. Bagi ada dari kita saja. Karena county, Euro level budget, Kara level budget itu, isi perenjera, Euro gawat kaisa tuh, Wagga kaisa kalau dua bini wakam jatuh. Wagga kaisa kalau jalan punya. Wani baru juga waktu lalu apa beti? Jol. Mana singgih? Agak saya ada. Kan kalau ini kayaknya ya saya pun lupa dulu. Ini berapa? Wanita berapa dia? Ya apa mengistur wifi? Ada sebelah dikira tuturan. Ayo bawa karakter. Kamu kali baca ini. Orang umpat bakal. Wah dompet dengan guys, orang mau dalam jam ini. Gawasan. Wanti orang mau jatuh turun. Islam abi istana wala gamasi wala kasi wala. Acir rakyat tapi kayaknya deme kayaknya. Mangkutong orang tua pasena saya jadi neganda kayak akit jas gay lawan. Isi karu. Khatan tayar akhirnya saya khatan ini berage terutama jadiyo karu nation semua tayar aku kan. So it's time for you to give back to the community. Karena community kan, galma jarum itu le, one welfare faktor le, it's very important. Don't be aggressive. Nanti nama galas engkau sih, karena bibis galas engkau tuh nanti galas engkau sih mau ambil kau. Karena ini tadi one nama antara karena ini bola galma, ini jarang. Deadline akar, deadline mana? Let's do it in 1 year. In 1 year, let's do it in 1 year. Anytime you do this, kawai beruan kawai gaduh lega kau ni, kawai itu nak kerja. Gaya tu pun orang aku tu ego. Walau kerja kakak driver kanu gani TV, begi kanu. Gaba orang turun jualin dirmate wan raci dante. Arra binti kami raci bacate. Beliau turun gay. I told you so dia tu bukan mana. Osoma way wadu balak turun jadi.
Gaafa jijjiiramu dhufee ariifaan angoo qabatan. Ijoolleen marroo wajjin turte. Namni baa'uu ba'uu si moochi. Gidaamii fi jiga bakka laggasaa hojii irraa buqqee irraa wareegamsa ture. Osoo asiin galii isaan angoo qabatanii biraanuu ijoolaa lubbuun jira bilbilaa fi ture. Zainuu jamaan kiraa keessatti gartan yeroo isaa kun ture. Sa'aara jeneraal Chawqee Rogaa kunuunsa waan tanaachi dhaamsaas balbalatti. Hin barbaade jedhee. Gaafaan bakka hojii kaanii wal lakka'e. Dhugaa dubbii Muhammad. Uummanni sun dachii wallaggaa dachii lolaa taatu jira. It's a settled agricultural community. Uummata qubatee qotatee jiraatu. Lolaa gobbee uummanni. Hoggaan dhaqee an sakkasa sura wallagga dhaqee beeku. Hoggaan dhaqee it was very clear. Lolli kuni it will devastate that society. Nuti gammoojjii dhufne. Gaafa abaa ogeeyyan asii waldaan gaara tolfaa jira. Gaafa gaaraa dhufan shabaa siine maaliif gochoo dhufa miti qooda. Horii fi gaalonni yaada gammoojjiin akkasi. Wanni harargeen gammoojjii fi baaleen gammoojjii booranni bultii sarbaan godhe because we are mobile society. Uummanni wallaggaa hoo, ka Gujii hoo, ka Arsii hoo, ka Shawaa godhoo. Uummata socho'uu hin dandeenye. Uummata taa'ee lolli irra godhame jiru. Wallagga dhaynee hanga asoosaa deemne mandii jedhanii na fakkaata dachiin akka jira. Biitii jaarsa qabdu gaarii gaafsa namni keenya finii lollu malee jira lollu manguddoon galgala kaameraa fi qeerroo nurraa baasaa fi isin dubbisa nu jira. Aboon anja saboo bosonni as malee jiru maal lolli gara keessanii jirree akka kaanee Oromiyaan guutuun akka gaafa qeerroo sanii wal lolla waliin lolla takka lolli duraa dhaabatu jira. Dhumne gabaasa fuula jirtu amma bakka lammaan jirutti bakka daawwit jirutti bakka biraan fuulaa jirutti bakka namni meeqa sila hayyuu fi hooggansi yeroo sana jirutti wal dhaga'uu hin dandeenye. Jarri abboo irra turte akkuma wayyaan qartetti yaadan beektaa. They did not internalize waan jijjiiran. Maal naan jedhan si'ati maatiin qabda waan abaa'oo kanaan mallasuu bara. Abaa'oon ni gargaarte. Maqaa abaa'ootiin silaa Oromoon mormuun ni mormuun aadaa ta'eef amma leen jedhani bara. Oromoon mormuun aadaa ta'eef nu mormuu isaan dhiisu. Abaa'oon kun xiqqoo turtu maqaa isaatiin hiinee cafaynee bulchinaa jira. Aboo Itoophiyaan mallasii fitaa biita akka miti. Oromoon kaleessa isaarraa tokkoo miti. Addunyaan jijjiiramte. Ibiddi kuni gidaamiin hin dhaabatu. Taayimilaayin waan amma tasaa lolaaltan. Nuti biyya gallee baatii muraasa booda ibiddi dhooqaa. Har'a dachiin Oromiyaadhaan lolli keessa jirru hin jiru. Kanaaf waa hedduu jira walli naannoo sanii jira. Yaadattanii gaafa lolatti illee deemamu deemu. Uummata lola kanaan ajjeesuu bira dabeeti. Lolli irra godhamuun bira dabee. Maqaa balleessuudhaaf duulli waliin laafame. Miidiyaa irra dubbachuun barbaadu darrii hin waayee dabaluu jira. Abti ulaallee abdii waliin irratti xiyyeeffatee. Maal jedha? Amaarri achi fitan. I know for a fact fakkeenyaaf ijoolleen kun yuunivarsiitii Damdooloo irraa deemte san kan butanii shaneef hin eeggatan mootummaatu buta. Ayiniwe ni qaamee. Booda'oo gaafa lolatti irraa kaasuu deeman naannoo Najjoo kana na fakkaate gaafa namni kuma jiru faallama koo akka fuudhee alattanii. Warra mootummaan jaaree mootummaa leechuu hin dandeenye duriyyeen maqaa koo baatee beeku. Jara kanaatu jara sana. Amma kalee jimma keessatti abbaa qabeenya sarara kalee tokko ajjeesan. Warri ajjeesan sun har'a dhimma maara Oromoo godhuu fedhan. Kaleessa garuu gurbaa jaarroo baay'ee ture naannoo dhimma kunuunsaa ture ta'e Oromoo keessa. Humna san loluudhaa fidachiisan naannoo dheeraa. Namni boruun agarre. Wanni haala facaaftee boruu akka ammaattu beekuu dhabuuni balaa akkanaa namatti gaariidha. Gurbaan Gujii irraa waliin kaases kanaan wal qabata. Ana Gujii Koongoo Itoophiyaatiin jira. Koongoo irra kan dubaraan Rippaabilika Koongoo. Afrikaa keessatti dachiin tujjaarri dureessi rabbiin badhaasaa akkasii jiru. Warqii daa'imman mineraalli jirre jiru.
mineraalli sanuu mineraalli sun jiru garuu balgoonni suni kan boonboon ittiin kaasuun kan boonboon amataa gadaa ittiin miidhute. Amma gujii kana keessa gaafa dhugaaf sooyinu ni beekanii kambanii tokko biyya san gujii isaa ture kambanii irraa lamu irra qabsooyineeti keessa ba'a. Daldaltoota gujii waliin ijaarree maallaqa waliin baasaatii public private partnership bifa ta'een bifa sadiitti tokko uummanni gujii stakeholder kan ta'u sheer kambanii keessa qabaatu sheer keessa qabaatu lama mootummaan keessa qabaatu sadi kaapitaalli alaawwan barbaachisu kambaniin muuxannoo qabu keessaa jiraatu haa ijaaru jennee lamaan lubbuun hin jira haasa'u kanarra. Uummanni gujii kuni halkan tokko miliyoon 300 waliin qabate. Harkaa waliin dheerii mallee sun waan ta'eef beeku itti deeman. Obboleessa Itoophiyaan isa gujii gidduu jiru amma maqaa Itoophiyaan ni gujii kasaawuu jiru maqaa Oromiyaati. Oromiyaa maayiniin jedhama barkamma hojii hojjechiisaa jiru. Maqaa irratti fookasii godhina. Maaliif maqaa irra yoo ofirraa dhiibaa oolle bu'aa qabu. It's called Oromiyaa maayiniin. Turan midroogiini amma it's called Oromiyaa maayiniin. Amma waliin ullee eegalan. Gujii keessa last I counted there are more than 47 companies. Kan naannoo san saamuti. Sheeyitana tokko midroog jedhamu keessaa baafnetti 47 uumamee jira. Fakkeenyaaf Gujii Booran waliin dhaqanii jira. Godina naannoo Nageelleetti uumuun gaafii hawaasa naattuu baalagee biyya bulchuu jiru kan isin jiru it's not exaggeration. Warri amma dura boruwwan godhamne biyya galle keessaa kana warra sabbata aayyoo isaatirraa saame garaa aayyoo isaa isa waraanu godhu. Summii damma keenya keessa kaaya. Gujiin ati gujii bitaa waan godhi tokko waggaa lamaan dabre kanaaf barnoonni jiru. Fichila ni roman. Ogaan ni fichile. Dubbii godinaa fakkeessanii itti gabbaasa. Umaatiin naannoo sanitti godhamaa jiru waan laafaa miti jechuudha. Jimma fudhadha. Yeroo dabre maaliif jechaa ture? Oromoon sadarkaa lamatti miidhamaa jira. Tokko kallattiin mootummaan nu miidha lammaffaa. Warri mootummaan kun miidhu kan Oromoon taanes nu abaara. Jimma bakka sadiitti lamaan kana pilaas tokko. Waanuma gurbaan jallataa kun keessaa ba'e qofa. Hammeenyi jimma irratti bilisummaan godina biraa irra jiru. Kun jajjabaatee malee nama jimmaa kan biyya alaa jiru kan akka isaan jira. Yaayyaa bashanii beekanii inni morminaa baleessaa jimmatti hojjetan. Maal jaamaa eeggataa biyyi? Uummanni jimmaa mana kuma meeqaa jalaatii nuti dubbanne kijiba rabbi jiru. Ni jeefamaa bara. Osoo lolli keessa hin jirre godinni Oromiyaa akka jimmaa cunqurfame. Hammeenyi naannoo sanii godhamu triple. Akka Oromootti ni jeefama. Akka jimmatti dabala mallee immoo miidhama. Saba sanii immoo ni abama. Kanaaf Oromiyaan hanga wayyaa maal akka jedhamu amma roorroo wal geessu. Dur gaafa ilaalaa gaafa darbu warra gammoojjii qofa loluu ture. Har'a duuti mana namoota seente. Goojjam Gondar Wallagga Shawaa everywhere. Arsii baddaan kun. Akka dur barsoo fe'anii milishaadhaa erguun jiru qeeqee jira. Kanaaf uummanni biyya sanii wal ta'ee lola irraa dhaabsisuu irratti fuulleffachuu. Lolli akka dhaabanne waggoota lamaan sadeen dabre kana yaalii araara Oromiyaa keessatti buusuu ifatti mul'achuu waan dhus aktiivliin keessa ture. Ijoolleen bosona jirtu shakkii qabaattus ijoollee boqoo turi. Araara san ka parsantii 95 irra ga'e kan duuba deebisanii. Kanaaf warri amin jaalatu tajaajila jirus takka deebisee nageenyi isaanii takka dhufu godhu yookaan ofirraa futtaasuuf dirqama isaa jechuudha. Manaaba nama tokkootiin jecha hawwii hin dhugoomne nama tokkootiin jecha ogaroonni ijoollee haaran nama tokko haga waggoota jaan dabre kan dararame ajjeefame isaan Oromoo takkaa waggoota dabre keessaa kan hundee hoggana jiru kijiba isaan qeetee isaan gaafa kana qabu. Kanaaf kana laaluun barbaachisaa. Obboleettiin yoo waa'ee faanootiin gaaftee qarshii nagaa hatte
Paano tu pada bukan pulau wajib kau pulau. Marta bukan ini tadi. Movie amari historically movie elite amara gana gamma kam lo wan pa wan sosote to kuma iter bertu. Garu hangga to korban nanti diambil turre. Garu lama jalan turre tinggal. Hire umai itu. Hire san kadabam sis. Abi hire ma. याद आता नहीं और हमारा जितने जितने गले संबोधन हमारी हाइयोता डोकरों का हमारा दोनों को एक बोले तूफान का केस है दीमा फा केस है गरर सीज केस है वान संग केस है सीने डाल सीज है एक नहीं डाबे वो अम्मा देवने एक है ada musim eva bigla urisa fa kaman disil me poni benam minister negenya apa tu ekon marsala ma sad yonggan ni mari ati kaji du dabe da di jabi malip ako yan di legi thariya isa tan najib munjari ni jari amma malasan huwa ka ya dari kugal hindi nito kumara ko kasakal Ethiopia milik je baar se jara kamase rudu amma mo gajaran wali kada su sabona kita nama kamu ol एक दिन समझ सकते हो बात हो जब फिर होगना के खने सकाई ने दिला का कुरेट बाहो माली कुरेट ती अरा सो बना के अभी यार सपोना था दो महीने दो पर बाद जब मेरे ऐसा लगा अम्मा अल्लाह अरो वो भी कर और वो nama वो kita करो akan aja bang akan di dalam akan sama mak aki yang kau toko anggur nak kawan sabab berani itu no ini ya bukan itu kabar itu panu ame sih tengah raka dangga di nama rawal itu kan matas udah dia ni dia mal jatuh tu kawan muda musan किसी देश में वन जतु ऑर्थोडॉक्स ही हमारा नहीं पूरा पापा से जैसा मुझे नहीं ही का सही वाले Ololli miya Ethiopia di mootummaa yeroo san godhamaa ture Oromoo irratti Amaara irratti kakaan suudhaan wanti godhamaa ture ilaamaa ture. Sun nama ni summee Wallaggatti akkasitti fidan Wallaggatti akkasitti fidan kan yoo kana mootummaa irra qadeessaa ture. Abiyyi irra qadeessaa ture. Oh namni beekanaa hin dagata. Yaaniituma short memory Punjaabi. People know. Kalee Amara di fasadin marache nurut dulci. Aramu marache di amara dulci berbeda no. Budi gara-gara rumah amara waktu itu tehnya ubah kamu nani. Biya kamu ubah kamu. Ni falman. Gabu mesha tahu hindan dia itu. Angkara tahu itu kati binte boleh jadi. Orang orang ko akhirnya kau yang kabur jarak. Kau itu rapi. Kau itu mesha siasa tinggi sekali. Kau itu siasa nani intelligent. Umur musim beli. Orang yang kita tahu karena milu tu kau itu apa? Mesha raka si, wajah si, kasi, mali kasi, kundi. Terus siasa dan emarama mungkin bawa ni jereh. Nama kanami ke timi na mungkin tingkana garu kanama ke kena rawan tak ada itu tadi. Itu. Ini kejibina. Namni ipi tu kau tu orang yang kayak itu sagal tami sagal orang mau belajar tu. I know ya terukar kali. Ini tu soal ni. Namni sagal tami sagal tu. Namni ipi tu sagal tami sagal. Reti kerana ni buta orang pun tu orang mau nak kaji tu semua. Malif, kawin hidup non siasa ni. Tadi kami, malah ada itu. Awak yang ikut, awak nak kasih bicara dulu. Nama mata sakit, konsumsi satu malam. Dua nama ini dalam masjid, ni jalan tadi lagi. Dalam masjid itu, kayu, akhirnya siasa kebencian itu umat. Ijaru itu sirna itu tumbuh.
sirna mootummaadhaan kaleessa sirna jaarmaa qabsoo siyaasaa har'a immoo sirna mootummaadhaan ibsan boodee dhachiifta sirna alagaan jajjaartee fiitte diiganii kan biraatiin osoo bakka buusin harki biyyaa fudhee seenee waa'ee namoota maali kophaa jirta jettanii gaafa keerrotti akkasuma jamutu yoom gabbaase hedduu budaa nyaata amma immoo akka duris hin jiru ewu hedduu hin eegina an akka politikaa paartiitti jillaalu akka aangoon kun qabatutti jillaalu an biyyaan jaarutti amana brick by brick goota jaan dabaraan miidhaa nurra ga'e hedduu faayidaan argannees jira sirna kana kaleessa kubbitoo gara jalaa jijjiirtu kana fayyadamneeti keessaan kalaan jijjiiramne har'a namni keenya seenee jirti abalfaa jennee osoo dhageessine qorakko fakkeenya eegaan dhufe kana kan dhaqee hundatti galgala hoggoloota keessa wajji mari'achaa jiru hogganni bar ariita filatee qofa adeemuuti kan hogganni eda shafara taanaan teenye mari'achaa turre in every community marii akkasii godhaa jiru kan qofaa miti hayyoota noorth ameerikaa irraa waliin babbayan teenye mari'achaa turre inni mana gara bultuwaa ture amma isin keessa qeerroo san gaafa sochootu ijoolleen gadi jamaa turte boollee tas qindeessitoonni asii nama tokko kan hin argas keessa hogganni jira ammatti garuu wanni si jettan sirrii doggoraa miti nama qabaachuun barbaachisaa isaan mulqaba ani iyyaala dhumuu gaati hararratti nutte jedhan asitti muddadheen paaltoo irraa kaasii osoo waqaruun as gahe ani gambanyaadhamu tartiibii wani nama maxxanu jiru nama hedduu garuu gadi baafnaan xiqqaatti qatara caba kanaaf of eeggannoodhaan deemu wani boonus warraa isaa miti no revolution namoota gadi dhaabbachuu yoo danda'a kaayyoon qabsoo amma boonuu lama jalata preserving gain advancing more waan hangammaa qabne ni tiifanna waan kana wajji dhuftan hoggaa hin abaarus waan inni si qabbaneessee fi jiru balance of power wanta lallaalamu jiru usulleetuma qofa waan aarree no time is very important timing haalli jiru yoo waa goote ta argatte san si jala sharafamu itti sii dabala haala jiru yoo mustee laalte ta argatte san si jala sharafamu itti sii dabala kanoon dalaalaa si kan deemu jechuudha ka dhimma diree dawaatiin hin fakkaatu mucaa jabaadha mucaan sun fuula isaa malee maqaa isaan beeku hoggaa biyya galu dhimma diree dawaa natti hoggaa biyya galu waliin dursa irratti dhahe keessa dhimma diree dawaa dhimma hadar dhimma soomaalee wal qabatu waggoota jahan dabre kanaaf soomaalee oromoo dhimma takka ture akkasii mooyyala irraa hanga boddoddaatti manguddoo irratti binnee mana ho'iyyatti cinaa boodaree dawaatti harawaa cumbe mukaan afaan saaluu fidu ture gama argeetiin gaaddisa shaadab tuulaa jalatti gamanaan manguddoota rabbootii gataa jalatti dhimma duree dawaatis furmaata waaraa fanyii mallassan fashalsuudhaaf we were this close dhimma mooyyalee fuudhaaf we were this close murna kana nu harka qabu dhugaan tarabbiiti dhugaan ilmoo waaqaa keessatti hoggansi soomaalee dhugaan goone dhugaan sun jira yoo reedi furmaata fiduudha
gaaf sanii dubbii dura akka furo dhimmi dirree dhawaa afaan waan akkas baroonni ta'ee miti. Miidhaan amma waan tokko tokko itti baase. Bakki deddeemtuu jirti. Dhimma Somaalee Oromoo kana fuudhaaf Jibuutii, Somaalee Mogadishoo, Iisli, Dubaay, Minesoota, dhimma Hararii dubbisuudhaaf. Hararii bakka adda addaa dhaquudhaaf. These things are complicated but simple at the same time. Local reality ilaaluu na barbaachisa. Malaa tullaan hoggaa nama qabu. Marga ittiin jiranii bara. Itti irra kaanii itti oomisanii suuta. Tullaan beektanii fanjii namni sii kaa'ee bukkaasittoo deemte dhooyeeti dhaqoo. Malaa isaa deemu turre. Waan qaqqaban. Waan oolu kan isaa jambaasii dabre kana keessa dubbiin dirree du'aa isa jendaati. Gara baaleetiinis awwaazee barbaada kan maddoo laa gura keessa turani guddoo shi qofaan. Waan wayyaanee barsiisee boru barbaade ijoollee birama. Mala kana muudhaaf bara. Ijoollee jallattuu akka meeshaa fuudhee akkamiin jallisee akka guddisa ajaa'iba. Biyya bulchuuni political management jira, security management. Wanni jira kana fidaniif Oromoo fi saba itti miidhuudhaaf waan ta'eef security level malee takka political strategy keessatti galchanii beeku. Rakkoo siyaasaa hunda furmaata security barbaadaniif maal jedhan namni madooshaa harkaa qabu rakkoo hundaa mismaarumatti fakkaatu wanni hundi. Amma waan jeneraal wayyaanee gaafsan godhaa turan godhuu barbaadan. Hin shawwadaminaa. Kalee galgala waa haasa'u ture. Kadheeti bishaan jee mirkaanee haala hin taane dongora hin taane raawwatu. Uummanni Somaalee kuni uummata galata nu qabu kaleessa. Of course ajandaan biraatti beeku. Isin keessa mashaasan maa guyyaa. Oromoo keessa namni Somaalee dippiloomaasii Somaalee deemu siyaasaan jiru. Isa dhiisii nama tokko gaafate hin bahu. Hariiroo gosaataa, hariiroo seenaa kana osoo hin laaliin rabbiin naa kennu jechuudhaan uummata fincilsiisee maal godhee ittiin qaalee duuba deebi. Eegaan godha dhufe waggaa 5 dura nu Somaalee nagee ture namni keenya Somaalee keessa rakkataa ture rakkan. Amma uummata baareessee Amaaraa wal lolchiise, Tigree wal lolchiise, Eertiraanis wal lolchiise dhummaa nagee ture. Somaaleenis diina ganda bara. Why? Bara dantaarratti wal loluun uumaa rakkoo qabu. Eega karaa furmaata biraa dhabdee exhaust gootee booda wal loluun uumaa miti. Garuu harrayyummaa jetti. Bikka waraannetti tokkorri hin luqqifatan. Maaliif ni sodaatee luqqifannaan na waraana jeessi gadhiisa. Humurmaa bika dhaqetti dura luqqaafata waggaa xiqqoo jaaliin gaddeeffata. Humna kanatti. Deebiin goolaba. Dhimma dirree dhawaa. Ijoolleen dirree dhawaa shawwatanii awwaara qabuuf jiran kaasa. Dhibeenee eenyummaa lakka godhu. Dubbii daadhiin dhimma Somaalee dirree tirriyoo. Dhimma UNESCO maal kana dhimma hiisatii. Sababaan biramma hiisa gurguraan oole jira. Oromoodhaan keessa maaliif qoodu jira? Ala. Noole. Jaarso. TikTok irra waan yaa'u jiru dhagee gargariimi. This is sponsored. Namni gosa fi beekumii fi gosa fiitii wal lakkaa'ee wal fuudhummaan rakkoo qabu. Eeggannoo barbaachisa. Maaliif ijoolleen tun wayyaan irraa sharrii baratteeti irra baratte. Waa jaaruu hin dandeenye, waa diiguu, waa balleessuun ofiidoon dur wayyaan itti argatee jenneemi jara sheekaanatu erga tokko bakka tokko. Bar Oromoo kana keessa bakka hundatti beekamtuu dhufanii kan Wallagga, Shawaa, Arsii maaliimi? Amma balbalatti ibidda nama qoqqooduu barbaadu jirani. Kanaaf irree waa'ee abooshaa san
Ije gaddaa siin jedhe. Hamma dandeessanitti afooshaa tanaas hamma dandeetti gosarraa baasa maqaasi. Afooshaa aramaa jaan afooshaa alaatiin. Afooshaa gaara cilaaloo jaan afooshaa sheedamaatiin miti. Hamma dandeessanitti. Ibn Oromiyaa restructure goona amma booda. Wallagga Arsii Shawaa Harargee kan jedhamu jijjiiruu because it has emerged as a political identity. Garami jijjiirra maqaa gaaraati jijjiirra. Godina Gibee, godina Gadnaalee, godina Walar. These artificial things politically emerge with it. Godina Arsii kan jedhamu maal kan jijjiiruu maqaa gosaatii fi maqaa political identity uummata kan jijjiirra jechuudha. Kitaaba bareedaa jira irratti bara dhufu isinii beekudha. We have to re-engineer it. Maaliif wanti agammaa dhufe kuni dura soogaa dhufu diigumsaa dhufe amma immoo gara itti deemu jechuudha. Kanaaf hubannoodhaan deemuu barbaachisa. Dhumarratti waan hawaasaan isin kaasuu barbaada. Isin qofa osoo hin ta'in hawaasni keenya biyya alaa Unjara wali obsa waggaroonnis urani gaarii jirtan sini primarily mamudisi reefu waan jee qaba waa'ee garbii taasoo jira torontoo gaafan dhagee garbii sheemman nuree biraan dhagee birma'ee qarraa kaanii dhufnee bara jaalisuun maal jee namni hedduun kan dhufe waan ispoonsarrii jiruuf hin jedhuga jaarmeeni community miseensota komunitii waan fayyadu qabaachuu danda'uu qaba. Oromummaa qofaaf qofa dhufu danda'u. Oromummaa lafee yoo taate xiqqoo foon irra kaa'u barbaachisaa jechuudha. Hedduun kun dardara amma fufuun jiraatu ijoolleen xiqqoo qabaata. Bakka ijoolleen sun ittiin ooltu. Isin immoo loomu jirtanii bakka ooltan. Adult daycare, children daycare, entertainment. Keessattuu ijoollee seensan amma komunitiin keenya bakka takka takka maqaan ta'u ijoollee dabu jirti. Ganga affiliations waan adda addaa keessa jiru jira. Kana biraa hambisuudhaaf ijoollee jarumarraa qaraa ijoollee akka ol baratu godhaa. Ijoollee nama dhuftan immoo biyya faranjiitti haayawee guddaa kan beekanii. Haayawee guddaa kana osoo maappii ilaaluu yoo itti seente Exiti bika fede no sotte bika karam fede ni ber. In your first 5 years, karase ni lo jirate jirutti ko kitta diya. The first 5 years, actually first 1 or 2, at maximum the first 5 years. Kara banoda berita no darte, itti milkoita kara dalaga lo jirate, itti rata. Yoo jedhamtee maallaqa qabduun ittiin barcumaa fi ittiin aarsuudhaaf deemnan takka kararraa bannan karra deemuu baay'ee nama dhiyooti alatti. Akka Oromiyaa sana seenaa firaa faalii fi goostii fi haajaa ammatii fi maal dhufanii na deebisanii hin lamti. Namni biyyi jiraatanii sana. Dhufteemi baatii duraarra dalagaa qabachuu qaba. Biyyatti injinara guddaa ta'uu dandeessa takka paayilatti. You are just an immigrant here. You are just a black immigrant. So, ushaasha haxaa'u irraa eegaluu qabda. Ani hoggaan dhufe iskoolaarshiippii guutuun dhufe jedhee deema. Akkasuu ta'ee zabanyummaa dalageetiin jira. Dormitooriin qulqulleesseetiin jira. Dormi xiyyaata kana qulqulleeffadhee beeku. Yesuudhaan siraa sanichi allu. Iskoolaa ijoollee kittileetii ijoollee nama wajjin barattu qulqulleesseetiin jira. Stanford University Ivy League barachuu ture beeku. Wanni dalagaa hin tuffatinaa sistema keessa galuu barbaachisaadha. Sistema keessa qulqulleessuudhaan yoo seente CV keessatti waa direete inkaam qaba. Namni hoggaa si qaxaru dubbee kee beekuu barbaada. Ji'a lamaa sadii dalagaa ala taanan namni si hin qaxaru. So akka dhuftaniin mallaqa naa kenni kanaan naan mala maal jechuudha? Maal barwaa isaa wajjin walii waliin qabdu Oromummaa malee wanta hin jiru. They don't owe you a thing, you know. They don't. Ana rogaan dhufu
waan takka wanni haqaan isaa irraa qabu jiru. Qabsoo Oromoo kana tokkan seenu ifiifin seene Oromoodhaatti seenu. Oromoon jaalattee na gargaarte malee dirqama na gargaaruu na bira dhaabachuu hin qabdu. Dirqama kitaabni irraa bituu hin qabdu. Dirqama gaafa na hidhame maatii kiyya asituu hin qabdu. They were doing me a favor. Gaafa Kaayiroodha. Osoo isin beekne osoo as akkasii waliin fidan as fidan. Oo maal kijibaa moo jechuun immoo namni keenya ruumarii jira jettee. Oo koominitiin mootummaa irraa hangana fudhatte. Maalii fudhatte? Baasii isaanii ni beekta. Oo ittiin turoome. Kijibaa kanaatti gara nama boqochisa. Tun maal jambee dha yoo dha leen tolata bakka qaba jira. Jaarsi waan si jaalaa ittiin bitan qabu. Jawar company tidak bisa dikabayar. Tapi nak abulunya. Bedri nak kena jual me. Inju. Seni ni. Aku orang mau tidak punya angkat dia malah raise boleh inju betul. Sir, kau apa? Tapi ayu sere million plus every year. Seni orang nawal nampak boleh inju. Seni orang nampak boleh million tak kau macam polisi boleh inju. Karena rumah orang ni boleh nak. Bukan hutan, karena berifat amatan desa. Nyoleng kau roda kita. Ukte bagi tak keluar rati cacabiti. Ma dalaga bila hinta dalaga kau. Within the first year, try to enroll in the school. The school is only English language to learn there. Untu hotu tahu learn. Just start something. Because if you don't start, they say roda shisha kau fufu tade, abu kamar jurata. Itu kan jalan tu pada borong aja lagi, borong, no gerak hijrah tu pada nama mu pada. I'm proud of you. I'm proud of the community. I'm proud of you. But I want to be prouder. Baru bukan tu, aku community itu cahaya barat tadi. Akan bisa insan mo. Karena orang mulai tu buddha deh, karena nasi deh, farmasi benda deh, aku berbat. Mali di empowerment di mana ke ni anak buah baik. Karena namun segitu sekarang a nation is a combination of individuals. Namun ni mati nawas satu sabata. Namun ni cimotan, namun ni dalagatan namus kaban. Dalagatan maltan hawas bisa, hawas gabate sabag bisa sabi gabate mo biyo bisa itu. Karena Oromo itu dari jalan orang mantan itu ulfata itu na boleh barang ada jalan le akan boleh nanti kaba adil barang bukti mana jalan nanti mana kayaknya boleh jadi. Tanya ni, ayam ayam ayam.